Kamem tole daawwattoota chaanalii Aku Ingilish Oromic. Akkam nagaa jirtu bagi jiraatan guyyaadha. Tensii jalqaba waa'ee past tensii jalqabuu deemaa jira jechuudha. Tensii shanaffaa jechuudha. Azura tensii afur laalee jira. Tensii kun tensii shanaffaa jechuudha. Tensii waa'ee yeroo dabre previous tensii jalqabuuf deemaa jira jechuudha. Amma taansee tensii afur taansine waa'ee simple past tensii kan ibsu ni baranna jechuudha. Kanaaf guyyaadha guyyaa Jumaa jechuudha. Simple past tensii Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sister and brothers, how you guys? How you all doing? You okay? I hope so. You fine? I hope so. Today, in the will of God, we're going to learn about simple past tense, the fifth tense. In the last 2 weeks or in the past time, we have seen about present perfect continuous tense and present perfect tense. And I hope you understood very well that topic. And if you have any complaint about that topic, you should have to ask me anytime. I'm free. Because my phone is just on the screen, alright? You can ask me anytime. So today, in the will of God, we are going to see it's a part of simple past tense. Hereafter, we are going to see simple past tense and past continuous tense, past perfect tense, as well as past perfect continuous tense, continuously, that means. So please try to stay with me until the end of my video, and please don't forget to subscribe, like, share my YouTube channel too. Kamem tole daawwattoota chaanalii Aku English Oromic. Akkam nagaa jirtu bagi jiraatan guyyaadha. Tensii jalqaba waa'ee past tensii jalqabuu deemaa jira jechuudha. Tensii shanaffaa jechuudha. Azura tensii afur laalee jira. Tensii kun tensii shanaffaa jechuudha. Tensii waa'ee yeroo dabre previous tensii jalqabuuf deemaa jira jechuudha. Amma taansee tensii afur taansine waa'ee simple past tensii kan ibsu ni baranna jechuudha. Kanaaf guyyaadha guyyaa Jumaa jechuudha. Simple past tensii barsiisa. Then guyyaa taan moroo beelfumoo simple past continuous tense, then more past perfect tense, then akkanumatti deemna jechuudha. Alright, achi dura immoo channel keenya subscribe, like, share gochaan yeroo hundi gaafii kenna kallattii now without further ado, let's get started. Okay. Barumsi keenya akkuma sentime waa'ee simple past tense actually barattoonni yookaan immoo as durallee video as duraanii yookaan immoo waggaa tokko duratti waa'ee simple past tense dalagee jira. Isinii galee baay'ee abdii qaba. Haa ta'u garuu immoo more Ara wanta haaraa barano yookaan immoo adda irdeebinee barataa deemnuun wanta haaraa baay'ee baranne abdii qaba. Kanaaf innaan yeroo hundayyuu class keenya we're going to start our class by structure of the tense formula yookaan immoo structure tense jalqabna. Actually definition tense yookaan immoo simple past tense dha. Akkuma maqaa isaa jechuudha. Simple past tense is used for an action which happened in the past time jechuudha. Or simple past tense walumaa galatti jechuudha. Gocha yeroo dabre keessa raawwatame jechuudha. Yeroo kam yeroo past tense yeroo dabre keessa wanti raawwatamu ni jira jechuudha. Kanaaf innaan simple past tense is used ni fayyadamna for an action gochaaf which gochi sun ammoo happened kan raawwatame in the past time yeroo dabre keessa jechuudha. Again, let me repeat once more. Simple past tense is used ni fayyadamna. Is used ni fayyadamna for an action gochaaf which gochi sun ammoo happens is past tense happened kan raawwatame when in the past time yeroo dabre keessa jechuudha. Kanaaf kun definition isaa jechuudha. Faayidaa isaa yeroo itti ilaala jechuudha. Okay, now let's see the structure of the tense. Mee formula yookaan ammoo structure tense kana halaalu tense hundinuu formula mataa fi qaba jechuudha. Always, I will try to remind you to remember 2 things, to concentrate or to focus 2 things. Yeroo hunda yoo isintu mukeessa wala magata dagachuun qabdan. Structure tense fi formula tense, definition tense dagachuun qabdan. Yookaan immoo faayidaa tense use isaa dagachuun qabdan jechuudha. Tense faayidaan isaa maal? Maaliif fayyadamna? Yeroo kamiin fayyadamna? Addaan baasuu qabdan jechuudha. Tense hundinuu waa action waan haasa'u jechuudha. Kanaaf innaan formulaan tense kana subject plus, here is subject plus verb 2, here is verb 2. Okay, subject plus verb 2 plus what? Object. Subject means it's a do of action. Subject tun abba gocha auto ne jechu. Subject tun nama gocha auto.
V2 jechuun ammoo verb 2. Verbiin Ingiliffaa keessa meeqa jira? We have 3 kinds of verbs. Verbi sadii jira jechuudha. Okay, verb 1, verb 2 fi verb 3 jechuudha. We have 3 forms. Verb sadii jira jechuudha. Verbi sadiin keessaa fakkeenya tokko fudhannee itoo fudhannee verb 2 isaa eetidha, verb 3 isaa maadha? Eetiin jechuudha. Kanaaf ennaan verbi noo fayyadamnu verb 1 immoo verb 2 verb 3 dha. Verb 2 dha jechuudha. Kana jechuudha. Kamaleedhaa kan jira jechuudha. Waa'ee paasensi kanaa waa'ee foomulaa kanaa sitti meeyyaas durallee verb 1 verb 2 verb 3 kana eessaa argatan kitaaba kutaa 8ffaa duraanii duubaraan jira jechuudha. Actual Ingiliffaa keessatti verbiin irregular jedhamanii beekaman gara 200 jala kalaa 190 naannoo san jira 200 jala kalaa maybe jechuudha. Kanaaf kitaaba duraanii kutaa 8ffaan jira akkasumas immoo kutaa 12ffaa immoo kutaa 11 duubaraan hin jira jechuudha. Kanaaf verbii irregular verb ta'e commoniin ni jira qo'adhaa jira. Kanaaf ennaan teessi kan fayyadamnu verb 2 fayyadamnaa jechuudha. Iti osoo hin ta'in itiin osoo hin ta'in eetii fayyadamnaa jechuudha. Alright, kanaaf ennaan verb 2 plus object jechuudha. Object jechuun kan gochi irratti raawwatamu jechuudha. It's a doer of action. Wanta gochi irratti raawwatamu jechuudha. Fakkeenyaaf I ate hin jira yoo jedhe ani biddeena nyaadhe yoo jedhe okay kan nyaadhe eenyudha ana jechuudha. Maal godhe hin nyaadhe jechuudha. Maal nyaadhe biddeena jechuudha. Kanaafuu biddeen sun maalidha? Object jechuudha kan gochi irratti raawwatamu jechuudha. Kanaaf ennaan mee foomulaa isaa kanaan example haga 2-3 example afur wayii haala nuti tokko tokko na wajjin tura. Okay, tokkoffaa maalidha? I saw her in the bank. I saw her in the bank. Eshi maal jechuun isaatii keessaa I saw her in the bank. Ima kana yoo addaan qoonnu ayin keenya sabettiidha. Sawin keenya verb 2dha. Inni kun immoo maalidha? The remaining sentence yookaan immoo object jechuudha. Kanaaf I saw her in the bank. Ani baankiitti isii arge jedha jechuudha. Sawun kun eessaa dhufee? Verb 1 irraa dhufe jechuudha. Verb 1 isaa maalidha? Verb 1 isaa siidha. Verb 2 isaa immoo sawudha. W dha jechuudha kuni. Inni verb 3 isaa maalidha? Siin jechuudha. Kanaaf ennaan I saw her argee jira jechuudha. I saw her yeroo dabre keessa argee jechuudha. I saw her in the bank. Baankii keessatti ishee argee jechuudha. Okay, example lammaffaa immoo he broke my phone yesterday. He broke my phone illee ngaa jechuudha. He broke my phone illee hin rakkoon qaba jechuudha. He broke illee rakkoon qabu jechuudha. I saw her illee rakkoon qaba sitti loo dhabdee rakkoon I saw her argee jira. Yoom yeroo dabre keessa jechuudha. Waan xumurame jechuudha. Kanaaf ennaan verbi lammaffaa immoo verb 2 verb 1 isaa maalidha? Break ta'a. Verb 2 isaa broke dha. Verb 3 isaa maalidha? Broken ta'a. Broken ta'a jechuudha. Broken ta'a. Kanaaf ennaan kan fayyadamu maalidha? Verb 2 fayyadamnaa jechuudha. Okay, he broke my phone yesterday. Inni kalee mobaayila kiyyaa cabse jechuudha. Yoom cabse? Yesterday. Yesterday maalidha? Time expression tense past tense jechuudha. Akkasumas immoo she went to Adama last year. Isheen Adama waggaa dabre yoo maal taateerti deemtee jechuudha. Kanaaf ennaan wanti fayyadamnaa verb 2dha. Verb 3 isaa maalidha? Gantaa jechuudha. Gantaa jechuudha. Kanaaf she went to verb 2 kana jechuudha. Kunillee broken jechuudha. Verb 2 jechuudha. Kanaaf she went to Adama last year. Himana keetti last year kenna maalidha? Last year kenna time expression yookaan immoo gochi tokko yooma raawwatame kan ibsa jechuudha. Kan itti aanu immoo we danced all night yesterday. Nu halkan edaa guutuu sirbaa bulle jechuudha. Kanaaf ennaan sabetni kenna weedha. We jechuun nuti jechuudha. Dancing kenna immoo regular verb jechuudha. Inni irregular sun ta'in regular verb dha. Kanaaf ennaan d qofa irratti dabala jechuudha. Kanaaf dance dennaani and kunillee maalidha? Dance ta'a tokkuma ta'a. Kanaaf ennaan we dance xumuramee jechuudha. Dansnee jirra yookaan immoo sirbinee yookaan immoo shubbisnee jira jechuudha. Kanaaf ennaan we danced all night yesterday. Halkan edaa guutuu dansaa yookaan immoo sirbaa yookaan immoo shubbisaa bulle jechuudha. Kanaaf ennaan kuni foomulaa sabetti. Okay, sabettiin kana aidha, kana hidha, kana shidha, kana wiidha. Kana immoo verb 2 isaallee kana sawdha, kana broke, kana wintidha. Kun immoo dance jechuudha. Kan hafe martu maalidha? Object yookaan immoo time expression tense kana jechuudha. Alright. Now let's see the use of simple past tense. The first one is to tell past activities. Yorandame fayda tense kana wa study yookaan immoo afur lala. Tokkoffaan to tell a past activity gocha yeroo dabre ittiin ibsinu past tense. Akkasumas immoo to tell a past habit wanta araada jechuudha by using adverb frequency itti fayyadamna. Kan sadaffaa immoo to tell a past discontinued habit by using used to enne karaa sadiin faayidaa isaa ibsuu hin dandeenya tokko tokko ilaalachuudha. Kan amma ilaalu immoo to tell a past activities wanta yeroo dabre keessa raawwatame tokko kan ittiin ibsinu maalidha? Tense past tense jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? To tell a past activity jechuun amma gocha yeroo dabre keessa raawwatame. Fakkeenyaaf if an activity or an action completed in the past gochi tokko yeroo dabre keessa yoo xumuramtaa jechuudha. Completed in the past
we can use simple past tense. Walumaa galatti gochi wayii yeroo dabre keessa yoo kan xumuramu taate yoo kan du'e taate kan xumurame yoo kan ta'u taate tense kan fayyadamna past tense jechuudha. Fakkeenyaaf here is we completed our work 2 hours ago. Okay? We completed xumura jechuudha. We completed our work hojii keenya sa'a lama dura xumura jechuudha. Gochi kun maal ta'ee jira? Xumuramee jira. We completed our work 2 hours ago. Sa'a lama dura baagule xumura jechuudha. Akkasumas immoo he married Bontu last month or last year or yesterday jechuudha. Kanaaf innaan he married is already what happened xumuramee jira jechuudha. Gocha past activity jechuudha. Akkasumas immoo they died in 2005 or you can say I died or you can say he died or you can say she died in 2005 in 2010. Okay, inni yookaan immoo isaan kan du'an bara 2005 they died in 2005 bara 2005 du'an jechuudha. And I watered the plants. I watered. Okay, asirratti ani plantii yookaan immoo biqiltuu bishaan obaasedha. Kanaaf ennaan as dura isitti jira jechi watarii kuni verbileen ta'a nounilleen ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan watariin keenya asirratti akka verbi fayyadamnaa jechuudha. Akka verbi fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf I milked the cow jettee aanan elme jechuudha. Milk jechuun aanan maqaa. Verbilee ta'a jechuudha. Milked I milked yoo jettee elme jechuudha. I am milking jechuudha immoo elmaa jira jechuudha. Kanaaf ennaan akkasumas verbiin akka watarii kan biraallee akka flowerii baay'ee jira. Kunni verboota special yookaan immoo exceptional verbi jedhamanii kan beekaman jechuudha. Kanaaf I watered the plants. Ani plantii bishaan obaasee jira jechuudha. Watarii jedhamasitti maal ta'a? Verbileen ta'a? Nounilleen maqaalleen ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan watarii asirratti maal daballee? ED dabalee jechuudha. Kanaaf verboonni akkana expression yeroo baay'ee regular verbi ta'anii jechuudha. Kanaaf ennaan I watered jechuudha ta'a. I watered the plants. Ani plantii bishaan obaasee jira jechuudha. Yookaan immoo bishaan obaasee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kun wanta yeroo dabre keessa raawwatame jechuudha. Walumaa galatti kun faayidaa isa tokkoffaadha. Faayidaa isa itti aanu ilaalla. Waan isin hubachuu qabdan teessii paasis keetti sabettiin keessan abbaa barbaadan laa ta'uti walumaa galatti verbituu fayyadamna jechuudha. Kallattimaan gara faayidaa isa lamaffaatti wajjin haa dabaru. Now let's see about a past habit by using adverbs of frequency. Here you go. Okay, daawwattoota kiyya faayidaan lamaffaa tensii kana it is to tell or to express a past habit by using adverbs of frequencies. Okay, actually we can express our past habits by different ways, and this is the first one. Kamtu daawwattoota kiyya faayidaan lamaffaa to tell a past habit. Araada qabnu yookaan immoo araada keenya suusii keenya kana isin dura waan wayii goonu wayii in ibsano past tense actually in nature or naturally we have some habits in the past time. Nami tokkoon ilma namaa kuni araada yookaan immoo habiti mataa fi qabachu yookaan immoo waa wayii kan duraan godhaa jiru kan amma hin goone jechuudha. Waa wayii kan duraan hin goone kan amma godha jechuudha. Araada kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf akka sigaaraa aarsu kun illee habitiidha. Kan rafuu yookaan immoo kan amma nyaatu kunniin immoo alkoolii dhuguun kunniin habiti jechuudha. Kanaaf ennaan habiti kenna haala kamiin ibsina? Tokkoffaan lamaffaan faayidaan isaa guddaan tokko habiti kenna yookaan immoo past habiti kenna kan ittiin ibsanu maalidhaani adverbs of frequency. Akkuma isin beektan adverb frequency tensii kan fayyadamna tensii simple present tense kan fayyadamna. Haa ta'u immoo habiti kenna yookaan immoo past habiti kenna ibsuudhaaf tensii past tense keessatti illee ni fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka jechoota always jechuun the percentage make ibsa percentage dhibba ibsa jechuudha. Percentage dhibba jechuudha. I always naati waan sa yeroo hundan gootaa jechuudha. Usually percentage 90 and often or often percentage 70 yeroo baay'ee often if usually almost tokkuma kitaabni gargara baay'ee adda qoodee jira. Haa ta'u garuu immoo often percentage 70 often jechuudha irra caalatti yookaan immoo yeroo baay'ee jechuudha. And sometimes jechuudha immoo dabre jechuudha. Dabre. I mean sometimes dabre half jechuudha yookaan immoo partial jechuudha. Gimaash 50 jechuudha. And rarely baay'ee rarely jechuudha. Yookaan immoo hard jechuudha. Baay'ee rarely wanta once in a blue moon yookaan immoo dabre uumama jechuudha. Kan akka fakkeenyaaf sabbata waaqaa fakkeenyaaf akka tender yookaan immoo bakka kusuufa waan akkasii wanta dabre uumamu tokko maadhama rarely jechuudha. Percentage meeqa percentage 10 and also never percentage meeqa percentage 0 jechuudha. Walumaa galatti past habit kenna ibsuu hin dandeenna maal fayyadamnee adverb frequency jechuudha. Kunni maqaan jedhama maadha? Adverbs of frequency jedhama jechuudha.
Kuni percentage isaa jechuudha. Okay, mee fakkeenya tokko falaallu. I always studied well. Okay? Akka duraan teessi barannutti I always studied well na. Gaaf always usually ofni kan ni fayyadamne teessi tokko fayyadamne. Garuu ammoo past habit fayyadamuu yoo barbaanne always kan hojii verb 2 fayyadamuu hin dandeenye. Verb 2. Studied, went, cooked, drank, smiled and played. Kanaaf ennaan yeroo hundayyuu yoo akkanatti ka agartan taate jechuudha. Adverb frequency keessa wajjin verb 2 yoo ka agartan taate gochi sun gocha past habit ibsa jechuudha. Past habit jechuun jechuudha wanta duraan godhaa turte kan amma hin goone jechuudha. Yookaan ammoo wanta duraan hin goone kan amma godhaa turte jechuudha. Wali galaami akkasii na hubadha. Fakkeenyaaf I always studied well. An duraan baay'ee yookaan ammoo sirriitti qo'adha jechuudha. Fakkeenya salphaas kenne duraan hiriyaa yoo qabaatte hiriyaa kee wajjin gara yoo deemtee mana musaa deemtee yeroo hundayyuu isa wajjin maataan I always went to school with my friend jechuudha. Garuu amma yoo amma wal dhabdan yookaan ammoo amma hiriyummaa keessa yoo dhaabdan right now you do not go with her jechuudha. Amma wajjin deemtan jechuudha. Duraan garuu wajjin deemtan. Fakkeenya salphaa duraan yoo hin salaatin amma yoo salaatan. Duraan yoo salaatan amma yoo salaatin. Fakkeenya salphaas ni kenna jira jechuudha. Duraan yoo baratan amma yoo baratin jechuudha. Waan akkas wayiiti. Kanaaf ennaan I always studied well. An duraan sirriitti qo'ataa ture jechuudha. Amma garuu maal du'ee jira? Dhaabee jira. Amma qo'ataa jira jechuudha. Okay, that means right now I don't study well jechuudha. The next one is we usually went to movies. Yeroo baay'ee duraan maal deemna nuti movie deemna jechuudha. Amma garuu ammoo maal goona jira? We quit. Dhaabne jira jechuudha. Kanaaf ennaan we usually went to movies. But right now we don't go to movies jechuudha. The next one is she often karaa lamaanuu dubbisuu dandeenye kana yoo barbaaddu often jettaan yoo barbaaddu often jettaan rakkoon qabu sirrii jechuudha. She often cooked pizza. She often cooked pizza. Okay. Ishiin duraan yeroo baay'ee irra caalatti maal ta'eeti pizza dalagde jechuudha. Amma garuu maadhaa amma garuu immoo quit dhaabdeerti jechuudha. Amma dalagde jechuudha. That means she doesn't cook pizza right now. Amma dalagde jechuudha. The next one is he sometimes drank alcohol. Drank jechuun verb 2 jechuudha. He sometimes drank alcohol. Inni duraan yeroo tokko yookaan immoo dabree maal dhugaa alcohol dhuga jechuudha. Amma garuu maadhaa he doesn't drink alcohol. Amma dhuguu dhaabee jira jechuudha. The next one is she really smiled. Isin dabrite seeqatte jechuudha. Amma garuu immoo in seeqattu jechuudha. Okay. Yookaan immoo sirrii seeqattoo danda'a maybe. The next one, the last one is, but now the least one is they never played football. They never played football. Inni completely yookaan immoo gonkumaa kubbaa hin taphataa hin turre yookaan immoo hin taphata jechuudha. Yoomitti yeroo dabarkeetti amma garuu maadhaa hin taphataa jechuudha. Kanaaf gochi lamaffaan faayidaa lamaffaan gocha duraan gootu wayii kan amma hin goone jechuudha. Kanaaf to tell past habit maal fayyadamnee fi adverb frequency fayyadamnee ibsuu hin dandeenna. Adverb frequency jechuun immoo jechoota kanniini kan akka always, usually, often, sometimes, rarely, never, frequently, occasionally, hardly baay'ee jiran kanneen balee kaafan illee baay'ee jiranii adverb frequency fayyadamnee past habit ibsuu hin dandeenna. Kan sadaffaa immoo past habit karaa biraatiin ibsuu hin dandeenna by using used to. Now wajjin tura. Okay, daawwattoota kiyyaa faayidaan sorry, this is the third one. Sorry, kun sadaffaadha. Okay, faayidaan sadaffaan simple past tense yookaan immoo faayidaan sadaffaa usage isaadha. To tell a past habit again by using used to. Used to. Okay. Sadaffaan faayidaan isaa yookaan immoo faayidaan tense sadaffaadha. Used to fayyadamuudha jechuudha. Used to jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee barattoonni baay'ee waa used to addatti barannaa used to get used to or kan biraalleen jiranii walitti qabnee addaan baafnee baranne gaaf tokko in the will of God. All right. So what is used to means? Used to means to express a past habit, discontinued habit jechuudha. Simply gabaabinaan jechuudha. Used to kan ibsa jechuudha. It is past discontinued habit ibsa jechuudha. Wanta yeroo dabar keessa dalagame kan yeroo parantii yookaan immoo kan parantii hin dhufne jechuudha. Past discontinued habit jechuudha. Kan yeroo past keessa dalagamaa ture akkuma reeftan faayidaa lamaffaa adverb frequency fayyadamnee gocha as dura dalagamaa ture kan amma dhaabsisin jedhee. Kun illee faayidaan isaa sanuma tokkuma jechuudha. Gocha as dura dalagamaa ture kan amma discontinued kan itti fufaa hin taane jechuudha kan dhaabbatee jira jechuudha. Duraan dalagamaa ture amma dhaabbatee jira. Kun faayidaa lamaffaa kan sadaffaa jechuudha wal fakkaata jechuudha. So adverb frequency da kun ammoo used to fayyadamnee jechuudha. Okay. Mee formula used to akkam fayyadamna? Formula used to yeroo fayyadamnu sabe plus used to ennaan la. Used to kun la past tense la d qaba la. Amma lafta jiratti verb 2 fayyadamne.
adverb frequency fayyadamnee verb 2 fayyadamna. Ayetta immoo used to mataa isaa fayyadamu jechuudha. Use jechuun verb 1dha. Kun immoo d qaba used to addaan bahu jechuudha. Kanaaf say plus used to plus verb 1 am. Plus object jechuudha. Okay. Ayetta maali verb 1 ta'e reeftan verb 2dha. Adverb frequency ta'e verb 2. Ayetta immoo used to ta'e verb 1 ta'e jechuudha. Yeroo hundayyuu used to aanee kan dhufe jechuudha. Used to jechuun past tense dha. Isa taanee kan dhufu qomaadha verb 1 ta'uu qaba. Verb 1 ta'uu qaba jechuudha. Don't forget guys, try to keep in your mind. Sammuu qabachuu yaala. Kanaaf formulaan used to maal? Formula used to subject plus used to plus v1 plus object jechuudha. Formulaan sammuutti qabadha. Kanaaf used to gaafa fayyadamtu maalidha? Verb 1 fayyadamna jechuudha. Okay, mee fakkeenya ilaallu. I used to ayatti d qabala. I used to lee irraa dhabu jechuudha. To leen irra jira jechuudha. I used to play tennis. Maachuu kenisa. Meaning hima kanaa maal jechuudha. I used to play tennis. Ani yeroo duraanii jechuudha. Yeroo asiin dura teenisii taphachaa ture. Yeroo duraanii teenisii taphachaa ture. Garuu ammoo ammaadha amma dhaabee jira jechuudha. Kanaaf hiikan isaa asitti barreessa jira. Meaning isaa I played tennis. Tennis taphadhee jira in the past yeroo dabarkeetta jechuudha. But garuu I don't play now. I don't play now. Amma taphachaa hin jiru jechuudha. I don't play now. Example of ammoo he used to smoke a lot. He used to smoke a lot, man. Inni as dura sigaaraa baay'ee aarsa jechuudha. He used to smoke jechuun verb 1 jechuudha. Used to kennamoo past tense jechuudha. Kanaaf he used to smoke a lot. But now he doesn't jechuudha. Amma garuu maal godhee jira? Dhaabee jira jechuudha. Kanaaf gochi wayii kan duraan dalagaa turtan amma kan dhaabdan karaa lamaan fayyadamuu hin dandeenya. Adverb frequency always usually fayyadamne akkasumas immoo used to fayyadamne jechuudha. Why used to irratti yeroo baay'ee deddeebi'ee isin ibsa kilaasii biraa isin barsiisa. Used to yeroo fayyadamta yeroo hundayyuu maadha? Past tense ta'uu qaba. Tuuleen irraa naftu akkasumas immoo ittaanee kan dhufu immoo verb 1 ta'uu qaba jechuudha. Matammaan isaa past tense waan ta'eef jechuudha. Kun agarra isin jedhee isin bira tara. Faayidaan tense walumaa galatti kana fakkaata. Karaa sadii ibsinee jira. Tokkoffaa to tell a past activity gocha isin dura dalagaa ture kan xumurame ibsu. Lammaffaan immoo to tell past habit by using adverb frequency fayyadamuudhaan. Sadaffaan immoo to tell past habit by using used to fayyadamuudhaan ibsuu hin dandeenya jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadanii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf I used to play a marble when I was a child jechuudha. I used to play a marble. Ani yeroo gaafa ijoollummaa kiyyaa marble yookaan immoo biyyi akkana darbansan jechuudha. Isa taphataa ture. Amma when I was a child, yeroo daa'immaa kiyya jechuudha. Amma garuu immoo hin taphadha jechuudha. Or you can say I used to jechuudha. Example baay'ee naa kennu jettan. I used to as dura maal dalagaa turtamme waanuma dhaabdan. Fakkeenya maal godhaa turte Mr. Cameraman. Chap. I used to play football. I used to. And duraan kubbaa taphataa ture. Amma garuu immoo you stop, right? Okay. Akkasumas immoo sigara waan akka waan biraa. I used to seduce the ladies. Dubartoota way ari'aa turte. Okay, you can say I used to just seduce the ladies. Or sketch waan baay'ee jira. Maa garuu kana. I am shake. You shake, right? You was a shake, right? You were a shake. Are you sure? Okay, and that's kidding. Kuni taphaaf jechuudha. Kanaafiyyuu I used to akkas godhaa turte himu dandeettu. Fakkeenyaaf duraan qamaa ture jechuudha. You can say I used to chew a chat jechuudha. I used to chew a chat. Yeroo duraanii chew a chat jechuun caatii qamoo jechuudha. I used to chew a chat. I used to chew a chat. Or you can say amma moo dhaabee jira jechuudha. Okay. Kuni kanuma dhaabna jechuudha. Kan ittaan immoo spelling rules of simple past tense. Spelling rule jechuudha. Kanaaf wanni guddaan tense keessatti hubachuu qabdan spelling rule. Spelling ruling karaa lamaan ibsama. Tokkoffaa regular fi irregular jechuudha. Yeroo hundayyuu akkuma dursa isin hime regular jechuun verbii dhumisaa qubee idaan xumuramee fi dhumisaa konsonantiin xumurame jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf verbiin tokko qubee dhumisaa yoo qubee idaan xumurame regular ta'uu isaa beekuu qabda jechuudha. Kanaaf ennaan close os hin jedhee calistee maal qofa irra dabaltaa? Dii qofa irra dabala jechuudha. I close the doors. I close my window. I close the house. Waan barbaachisu jechuudha. Kanaaf ida yoo xumurame maal irra dabala? Dii irra dabala jechuudha. Paases keessa jechuudha. Okay, kan ittaan immoo laugh. I loved her. Ishee jaaladhe. Or I loved my country. Biyya kiyya jaaladhe. I loved my teacher. Barsaa kiyya jaaladhe barbaadde maal gootaa? Dii qofa irra dabalta jechuudha. Maal ennaan past tense jechuudha. Kanaaf ida waan xumurameef jechuudha. Kan ittaan immoo complete.
I completed my work. Hojii kee xumurachuu barbaadde maal irra dabaltaa? D irra dabaltaa jechuudha. Maal innaan qubee iidhaan waan xumurame jechuudha. Walumaa galatti spelling rule tokkoffamaadha. Qubee iidhaan yoo kan xumuramu taate D qofa irra dabala jechuudha. Kan ittaan immoo akkasumas D dabala kunillee D osoo hin dabalin duratti maal goona? I mean ED dabala jechuudha. I'm sorry ED dabala. Akkamitti ED dabala? Fakkeenyaaf kun ED dabala. Akkamitti dabala tokkoffaa jecha kana laaltan jecha yeroo baay'ee consonant vowel consonant hin xumuramu jechuudha. Fakkeenyaaf himi kun plan jedha. Plan. Intonation yookaan immoo jechi dhumaa yookaan immoo birsanii dhumaa suni ni dheerata. Gaafa birsanii dhumaa sun dheerate tense tokkoffaa irratti barannee jirra. Qubee dhumaa san dabilii goona jechuudha. Eega dabilii goone irraa baane maal irra dabaltaa? ED irra dabalaa jechuudha. ED irra dabalaa jechuudha. Plan jennaan jechuudha. Plan. Akkasumas immoo is top. Top kan jedhu kun maalidha? Hin dheerata jechuudha. Kanaaf innaan consonant vowel consonant waan ta'eef yoo past tense gochuu barbaadde PW goota jechuudha. PW gootee maal irra dabaltaa? ED irra dabaltaa jechuudha. Stop jennaan. The next one is drop. Drop hin dheerata jechuudha. Kanaaf drop consonant vowel consonant jechuudha. Yeroo inni consonant vowel consonant asirraa achi lakkaan. Kanaaf qubee dhumaa samaa goota W goota jechuudha. Eegas maal irra dabaltaa? ED irra dabaltaa jechuudha. The last one is you can say escaped. Escape consonant vowel consonant. Kanaaf qubee dhumaa samaa goota W dha. Eegas maal irra dabaltaa? ED jechuudha. Kanaaf innaan kunillee maalidha? Regular verb jechuudha. Kunillee ammoo kan ittaan ammoo kunillee regular verb jechuudha. Qubee consonant yoo xumurame yeroo baay'ee maal irra daballaa? ED irra dabala jechuudha. Play jennaan. Yoo ammoo cry ta'e ammoo gaafa qubee waa hin xumurame waa itti aanee dubbifamaan jiraatee waa isa hin balleessina. Yoo ammoo waa itti aanee dubbachiftu jiraate ammoo hin xalaynu irruma dabalee jechuudha. Kanaafi kun garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf innaan cry kan isan kanallee balleessina, try kanallee balleessina. Maaliif innaan itti aansee kan dhufu maalidha? Consonant isaniif jechuudha. Kanaaf kun study kanallee balleessina jechuudha. Eega balleessine bakka isaanii maal buufna? I buufna jechuudha. Eegas maal irra dabala? ED dabala jechuudha. Akkasumas try kanallee I bakka buufna bakka waa'ee kennaa. Eegas maal irra dabala? ED jechuudha. Akkasumas study kanallee I bakka buufna bakka waa'eedhaatti bakka buufna jechuudha. Eegas maal irra dabala? ED irra dabala jechuudha. Kanaaf innaan kuni qubee waa'ee taanee waa'ee kana mas hin xarayne. Maaliif hin xarayne? Isa duuba kan jiru maalidha? Dubbachiiftu waan ta'eef. Gaafa dubbachiiftu shanan keessa takka taate ED irra dabala jechuudha. Fakkeenyaaf enjoy enjoyed. Okay? And play played. Kan biraallee jiran. Okay, cry cried. Kan qubee waa hin xumuramee taanee ammoo dubbifamaan jiraata ammoo waa'ee san qofa balleessine eegas ammoo I bakka buufne eegas ED irra dabala jechuudha. Kanaaf played, cried, tried and studied. Okay, the last one is kan ittaan ammoo irregular verb. Akkuma durseetti irregular verb jechuun verbi verb 1 verb 2 fi verb 3 isaa yookaan immoo verb 1 fi verb 2 isaa wal fakkaatu jechuudha. Verbi wal keessadhaan. Fakkeenyaaf himni kun amma during koo jedhee sammuu qabachuu barbaachisaa jechuudha. Kun amma akkanaati miti ED irratti dabalu. Kana boca isa jijjiiramu. Maal ta'a? Duraan ta'a. Paasel isaa duraan ta'a jechuudha. Bakka I kana maal bu'aa? E ta'a jechuudha. Kanaaf verb 3 isaa illee maal ta'a? U ta'a jechuudha. Duraan ta'a jechuudha. Kanaaf waa'ee kaniilee fuulduratti barannaa. ET maalidha? E ta'a jechuudha. Verb 3 isaa maalidha? ET jechuudha. Go ta'e maalidha? Wanta verb 2 isaa wanta jechuudha. Akkuma verb 3 isaa immoo gan ta'a jechuudha. Then sits satta verb 3 isaa illee maal ta'a? Satta jechuudha. Akkana baay'ee jiran. Gara 200 jala hin kalaan jedhee yaada. Kanaaf fuulduratti baay'ina jira isinii ibsa jechuudha. Okay. Kanaaf walumaa galatti waa'ee spelling rules'idha. Kana fakkaata dhumarratti ammoo kan isin barsiisuu barbaadu waa'ee affirmative fi negative fi question'idha. Na wajjin tura. Tense tokko guyyaa tokko xumuruun irratti dirqama jechuudha. Okay, mee kilaasii isa xumuraa kan ta'e waa'ee affirmative negative question ilaalu. Tensi kun illee akkuma tensi biraa affirmative negative question qaba. Tensi kun lamaanuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa I want to add this an Addis Ababa deemee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu maal fayyadamne sirratti verb 2 fayyadamne. I want to add this he did the work dalagee jira. She play football. Kubbaa taphateerti. We danced well sirriitti dansnee jira. They ate a mango nyaatanii jiranii akkasumas immoo it drank milk wanta wayita jechuudha. Aanan dhugee jechuudha. Kanaaf inni kun martumaadha affirmative jechuudha. Kanaaf mee affirmative kana gara negative yeroo jiru maal goona? Walumaa galatti tensi past keessatti sabetti kenna hunda wajjin yookaan immoo sabetti torba wajjin fayyadamu maalidha? Didn't fayyadamna jechuudha. Didn't. I didn't, he didn't, she didn't, we didn't, they didn't and it didn't fayyadamna jechuudha. Torbanuu maal fayyadamna? Didn't fayyadamna jechuudha. Fakkaan tensi tokkoffaa fudhannee I doesn't fi yoo hiite immoo he doesn't jechuudha. Kana irratti garuu immoo
tensi past irratti hundinuu wal fakkaatu jechuudha. Fakkeenyaaf I want to Addis Ababa deeme. Addis Ababa deemee jira. Yeroo negative maal ta'a? I didn't go to Addis Ababa hin deemne jechuudha. Negative waan ta'eef jechuudha. Hin deemne jechuudha baaduu maal goota? I didn't go to. Verbiin keenya wanti garam deebi'ee go deebi'ee jechuudha. Verbi waan deebi'ee jechuudha. Gaafa asii negative ta'e verbiin hundi maal deebi'uu qaba? Question fi negative illee maal deebi'uu qaba? Verbi waan deebi'uu qaba jechuudha. Akkasumas immoo he didn't do the work. He did the work. Dalagaa dalagee jira. Didn't keenya asitti maayidha? Asitti main verbidha. Didn't keenya main verbi. Yeroo gargar didin main verbi leen ta'a, helping verbi illee gargaartu leen ta'a jechuudha. Asitti ammalaa gargaartudha malee main verbi jechuudha. Kanaaf ennaan gaafa verbi waan deebi'u do deebi'a jechuudha. Verbi waan isaa do waan ta'eef jechuudha. Kanaaf he did the work dalagaa dalagee jira. Yoo hin ta'in immoo he didn't do yennaa jechuudha. Didin kun garam deebi'a? Do deebi'a jechuudha. He didn't do the work. Akkasumas immoo she played football. Isheen kubbaa taphatteetti she didn't play football. Playing keenya garam deebi'e? Played deebi'a jechuudha. Verbi waan deebi'a jechuudha. Kaitaan immoo we didn't dance well. We danced well. Sirriitti dannesnee jira. Yoo ammoo sirriitti hin dannesne immoo we didn't dance well. Sirriitti hin dannesne jechuudha. They didn't eat a mango. Isaan mango hin nyaanne. Asitti ammoo maal jedhanii? They ate a mango. Isaan mango nyaatan. Eating verbituudha. Kun marti maalidha? Verbituu jechuudha. Asitti ammoo maal deebi'e? Verbi waan deebi'ee jira. Maaliif jennaan didn't matammaa isaa past tense waan ta'eef jechuudha. Kanaaf they didn't eat a mango. Kadhuma ammoo it drank milk. Aanan dhugdee jirtedha. Asitti ammoo it didn't drink milk. Aanan hin dhugne jechuudha. Asitti drank kennan verbi waan deebi'ee jira. Maaliif verbi waan deebi'e? Asitti ammoo didn't waan jiruuf jechuudha. Kaitti dhuma ammoo question gochuu barbaadda ammoo califneetuma didii kana irraa murree eessa gochuudha? Jalqaba gochuudha jechuudha. Kanaaf did I go to Addis? Yes you did. Yes no question kenna maal ta'a? Did I go to Addis Ababa deeme? Yoo deemte maal ta'an? Yes you did. Ayin kenna maal deebi'a? Yuun deebi'a jechuudha. Akkasumas ammoo yoo deemte maal ta'a? No you didn't jechuudha. Negative jechuudha. Kanaaf koma goota jechuudha. Koma jechuudha. Okay, did he do the work? Dalagaa dalagee. Did he do the work? Gaafii jechuudha. Boota waan nangeeneef xiqqeesse. Did he do dalagee? Yes he did. No he didn't. And did she play football? Kanaaf didii kana irraa murree ala baafna jechuudha. Kanuma kanatti irraa fuuneetuma ala baasuu bicha as kaa'u jechuudha. Kana fuunee maal jechuudha? Garana kaa'u jechuudha. Fuuldura keenya jechuudha. Did I godhe? Did I godhe akkuma jiru barreessu jechuudha. Kanaaf nootii qofa irraa bifnaa jechuudha. Okay. Did she play football? Isheen kubbaa taphattee? Yes she did. No she didn't. And did we dance? Nu dannafne? Did we dance well? Sorry dannasne? Yes we did. No we didn't. Okay. Did they eat? Isaan nyaatanii? Yes they eat. Yoo barbaadde. Yes they eat. Yes sorry. Yes they did. Yoo hin goone maadha? No. They didn't. They didn't. Haala kana yes no question deebisuu ni jechuudha. The last one is did it drink? Did it drink? Dhude? Yes it did. No it didn't. Haala kanaan yes no question deebisuu hin dandeenna. Walumaa galatti affirmative ta'e verbituudha. Negative ta'e immoo verbi waan deebi'a. Negative kenna maal fayyadamna? Didn't sabeetti hundaafuu maal fayyadamna? Didn't fayyadamna jechuudha. Yoo ammoo question gochuu barbaannu maanna? Didii kenna dura finne jechuudha. Akkasumas immoo double education gochuu barbaannu immoo fakkeenyaaf did I go to Addis? Addis Ababa deeme double education gochuu barbaadde where bitaa fayyadamta jechuudha. Where? When did I go to Addis? Yoom deeme jechuudha. Akkasuma did he do? Why did he do? Inni maaliif godhe? Why? Did she play football? When or where? Eessatti taphatte jechuudha. Namni tokkoon kubbaa eessatti taphatte jechuudha mataa where did she play football? Isheen kubbaa eessatti taphatte yookaan immoo when did she play football? Isheen kubbaa yoom taphatte? Kanaaf did he dance? Okay? Why did we dance? Nuti maaliif dannesna? Or you can say when or how. You can say how did we dance? Akkamitti dannesne? How did we dance? Nuti akkamitti dannesne jechuudha. Kunni maadha double education kadhumaallee maal qaba? WH word qaba jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu akkana gaafachuu hin dandeetta jechuudha. Class hundumaadha. The last one is series time expression of simple past tense. Time expression tense kana. Tense kun time expression qaba. Kanaaf time expression in past tense maadha. Is yesterday, last week, last time, in 2002, or in 2000, last year, or you can say 2 years ago, waggaa lama dura, a week ago, torbaan tokko dura, 3 days ago, torbaan sadii dura, or guyyaa sadii dura, and the last night halkan edaanne kunniin time expression tense
past tense jechuudha. Time expression kun tense biraa keessa jiru jechuudha. Kanaaf tensin past tense kana fakkaataa daawwattoota jaalattoota chaanalii Aku English with Oromic dheeratullee wanta faayidaa qabu wanta bu'aa qabu yoo irraa fayyadamtu jechuudha. Kanaaf dheerina laayinaa viidiyoo faayidaa hin qabneetiyyuu sa'aatii baay'ee ilaalaa turtanii kun ammoo wanta barumsa ta'e qofa waan ta'eef xiyyeeffattanii sirriitti hubattanii yoo dubbistan isinii galee abdii qaba akkasumas ammoo akka isinii galee abdii qaba yeroo hundayyuu chaanalii kiyya bira dhaabattanii subscribe like share gootanii ne bira akka dhaabattan isin jira keessattuu like naa godhaa viidiyoo yeroo laaltan takkitti ma like godhe yeroo laalta jechuudha. Tasallee laaltee like godhi waan biraa yoo dadhabde subscribe diddeemi eesh like manaa godhu rakkoon qaba jechuudha. Kanaaf na jabeessaa isin jechuudha baada yeroo taanu teensi past continuous tense hanga walitti deemnutti nagaan naa tura guyyaa biraatiin walitti deebinaa.